አትወርወሩ። ስም ውስጥ አንዳንዴ አዳምጡ የምትባሉትን ታላላቃችሁ ሲነግራችሁ አዳምጡ። ሁሌ በራሳችሁ ብቻ እንትን ነኝ ብላችሁ ብቻ በራሳችሁ ስሜት አትነዱ። እሷን ካላከበር እሷ አንተን ካላከበረች እስቲ ሌላ ሰው መጥቶ ሲያከብርህ ያለው ወይ ሲያከብርሽ ያለው። በቃ እርስ በራሳችሁ መጀመሪያ ተከባበሩ፣ ተዋደዱ። አንዳችሁ ስም ሲነሳ አይ እንደዚህ አያደርግም፣ ከዛ በኋላ ገብታችሁ ቤት ቁጭ ብላችሁ እንዲህ ሆኗል ብላችሁ ማውራት አለባችሁ። እኔ ስለማቅ ነው። የእውነት ተጣልተዋል፣ የእውነት ማለት ነው የምር ተጣልተዋል። እኔ አሁን እያሳሰበኝ ያለው ወደ ሌላ ወደ ከፋ እንደዚህ በቀል እየሆነ እዚች ጋር እነ ሄኖክ እነ ፍጹሜ በዛ በኩል ይጣላሉ፣ እነ ብሩክ በዚህ በኩል ይጣላሉ። ቀስ በቀስ ይሄ ነገር ወደ ሰፋ ሄዶ ወደ መለያየት እንዳይመጣ ነው። ምን አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አከም ነጋ ቀብደኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ቤተሰቦች ያላችሁ አለን አልሐምዱሊላህ። ኤጋ ዋን ሰዲ ስኒ ቀበኒ ድፍኔ ቶኮ ሀፍትሺ ለመፋን ሞ ዳኔዳ ሰደፋን ሞ ናኒ እንዳያችሁ ነው። ሀፍትሽ ምን አለ ሰምታችኋል? ታላቅ ለምንድን ነው አትከበራችሁም? ታላቅ ሲመከራችሁ ለምንድን ነው አትስሙም? እውነት ተጣሉ፣ እነሱ ሁለቱም ተጣልቷል። ግን ወደ ከፋ ነገር እንዳይሄድ እያሌ ነው። እንደሰማችሁ ነው። እውነት ነው። የከረሩ ያመጡ ወደ መለያየት እንዳይሄድ ነው እንደዚህ የሚቆጣሱ። እውነቱ ነው። ታላቅ ካላከበሩ ካልሰሙ ምንድን ነው? ትናንትና ራሱ እንዳያችሁ ነው። ልጁ ሀበባ ይዞ ነው የመጣው። ከሌሰ ኩመርግ ተነጋ ሀበባ ነምኒ እንገደ ከራረት ነማርጌ ማድነቲ ኦፊን ቤነ ለፋ ከኤ ሀበባ ቢቴ ነማ ፊዱ ጀቹን ከባዲዳ ጀቹዳ ቡርኬቲ ሲነጋማ ኢራ ወንድ ነው እኮ ኢራካ ወላሂ ነመት ደጋም ከረዴማ ነባን አርጌ ከራረት ነማ አርጌ ፊዴ ማና ነማ ገሸቲ አክዋን ወሊን ሀሶፍቱ ፈኬሴ ቡሩኬ ፊሳን ለማን ጅዱ ኩን ዲፍረቲ የቹን ዋት ዱበር ጅራ መሌ ሙጫን ኩንሌ ከከና ዲፍረቲ አማ ከና ባቴ ኢሼ ወሊን ሀሳን ጅሩ ሂምቤኩዩ ጀት ኢንሙ ፍቅረኛ ኮቲ ጀ ኩን ዲፍረቲ ጉዲን ሀባባ አካ ጋፈ ቡሩኬን ቢቴ ዱፌ ኢፈተማ ጋፈቹፍ ሎሊ ከኤናን ኢሴ አኩማ ሰና ፊዴ ዱፌ ጀቹ ነዲቤዩ ባየ ተኩራ ዲቤ dhugaa dubbachuuf burukee taa'ee eegamoo inni akkamiin burukeen mana sana keessa jiraachuu bareemoo aggaxaamii walirraa dhufeemoo waa jirtimoo wanti namaa galuyyuu hin jiru jechuudha keessatti. Darbeemoo egaa akkuma argitanii tsiggee fi daaniin qalabatii irratti akka wal dhabanii kanaan dura quba qabdu qalabatii keewwadhu irratti gizee sanatti isheen hin qobboonee kan isheen jettee jechuudha. Ani hin qobboonee jettee diddee meeriin immoo sa'aatii sanatti daanee miira keessa wanta galee fi meeriin immoo dubartii biraa fiddee daaneetti walitti fiddee jechuudha. Daaneen gaafa sana qalabatiitti dhaate dubartii sanatti jechuudha. Dubartiin sun amma ulfaa'ee jettee jechuudha. Tsiggee fi daanee jechuun nama biyyoo tokko waliin haadhee waliin guddate jechuudha. Beektu jedhee yaada warri isaan hordoftanii ijoollummaa isaanii kaasaniiti jechuudha. Har'a kaleessaniiti waan baay'ee dabarsaniiru. Nama dhugaatti wal jaallatudha. Meeriin daaneen tsiggeerraa fagaachuu hin danda'u. Tsiggeenis immoo daaneerraa fagaachuu hin dandeessu jechuudha. Amma isaan sababa intalli ulfaayeraa ani gadi hin dhiisu daaneeti wanta jettetti wal dhabanii tsiggeellee deemtee jirti tikeettii kutattee saba kanaan daaneen dhukkubsatee akkuma argitan egaa ambulaansiitu mana kiimii geessaa jira. Ambulaansii irraayyuu buusanii kun mana kiimiitti arreessisaa jiru. Ambulaansii sana keessatti meerii fi intalli jedhanii iyyuu turgumiin qabu amma iyyuun kee meerii gaafa duraa taragaaggeessitee silaa isallee walitti fiddee kan araarsuu maltu ati guddoodha. Han biraa fiddeetti han fideetti harkisee ibidda kana hundarra buusessidha jechuudha. Eddee ta'e immoo wanti deebiin jiru wanti si'isiisullee hin jiru jechuudha. Har'a kan ta'e dooftoraayyuu garatti kaan abanii dooftorri makiinaa keessa gad darbata. Ishaa jedha bu'aa jedha cinqitii wajjiniin iyyuu
maayini kun hordetaamii fayyaan kun maaltu isinii ziizame iyyitaniif daaneen fayyamoo iyyitaniif daaneen du'a. Achii dooftorri giddii meeqaan gadi isaan buusee makiina keessaa bilikuutitti dhaasanii waan baay'ee dhagaa akka kanaan mana keenya keessa galee ciisee sababni isaa sababa tsiggee wal dhabaniiti. Sababa immoo isheen sun ulfaa'e rabbaa manaa kooti jetteetii jechuudha. Kana hundaa immoo meeriidha jechuudha. Meeriitu kana ibidda qabsiise jechuudha. Har'ama immoo jechuun bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Akka argitan egaa ambulaansiin dhuftee fuuteetti iyyi isaaniiyyuu naman kaabu jechuudha. Dooftorallee garatti itti siqu dhabaniiti. Ani bu'u akkasii. Amma iyyuun faayidaan qabu dura laallatanii sakanni jedhanii waan tokko akka dubbiin akka aariin ta'uu bara. Aarii keessa waan meeqa balleessama gizee taa'anii ilaalan immoo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf iyyuu dubbiin akka aarii hin taatu. Gizee aartanii waan tokko murteessuuf hin fiigina. Waan tokko gochuuf illee hin fiigina. Dhugaa rabbii obsa godhadhaa. Aarii keessa waan baay'eetu bada. Amma tsiggee fi daaneen waa waliin hojjetanillee jira. Waliin illee dalagaa jalqabanii jiru. Kun hundinuu dhiisanii jireenya isaanii jeeqanii jechuudha. Naa obsii jette isheen qobboon ammatti jettuurraan sobdeeti lakkanaan jaallattu kan jedhunillee meeriin immoo jiddi buutee intala kana fiddee itti kennite harka qabdee jechuudha. Intala amma ani ulfaa'een jiraa jette. Maal godha mara? Rakkisaadha. Wallaahi yaa rabbi wallaahi laazii. Kanaaf iyyuu rabbi sina haqeeshu jennaa. Hafti ishillee har'a aarii dubbiin dubbatu dhaggeeffadhee dhugaa rabbi. Inuma bakka akkuma waa dhadhaa mataarra nakaa inuma qabbanaa'an likki itti mammalee quuftee nama dhageessu taanaan ijoolleen kabaja namaan kennitu taanaan rakkisaadha. Deebanii immoo irsaachuu butsumennaa liyyuu xaxaallu. Andu gara haimee andu gara burukee kun hin ta'uu jedhee. Sadaffaan immoo egaa akkuma argitanii haadha manaa ija keetu nusin arguu jechaa ture. Egaa gara ji'a gaaniiru. Ani akkuma beektanii egaa intala tokko dhuftee qalabatti mormatti amartii keessee mobaayilii bittee akka tokko taa'aa turte. Sababa sanaatiin hin qabee amma waan kana ibiddi yeroo meeqa jarri kuni ammoo namni gadi isaan gateera dhugaa rabbi. Maaliif amma intalli sun yoo dhuftee akkasitti naanii nama waa biraa dubbataa jechuudha. Yoo intalli bira hin jirre nagumaa nama haadha manaa isaatti deebuu barbaadu fakkaata. Yoo intalli dhuftee harkaan qabdu immoo ati maaliidha? Arraba garuu haadha ilmoolee lamaaniiti waan inni jedhee haati isaanii abbaa dhukkubsatu ichitti dhiiste araarsuuf achi baatee dhufte biyyarraa jechuudha. Baatee dhuftee araarsuuf haadha kabajaa oorkatee haadholii kabajaa abboolii kabajaa jaarsummaa isaanii taa'u kabajaa uwwatee ati haramanii jedhe ati cakkaanyi ati haadha manaa kootii jedhe ati jedhe siyyuu hin beekuu jedhe haramanii jedhe. Har'ammoo qorqoorroo makiinaa bitee fidee sabiraayiz jedha. Makiinittiin kun bare suma wajjin nu deemuu dandeessi borga nama hin beektu. Akka kana makiinaa bituuf hin naqe kana haadha keessan salphistanii abbaa keessan salphistanii jaarsummaa nama sinii taa'e hin dhaga'u jettanii akka kanatti lakkaatti qoroo makiinaa fi akka kanaa eenyummaa kee gazzig gootee haadha maatii kee arrabsiistee of arrabsiisteeti makiinaa fi qorqoorroo. Wallaahi nama gaddisiistu dhugaa rabbii nama gaddisiistu. Harrakaata akka nama waa tuqamee maaliif fakkeessitu gaa? Alaamaan keessanii alaamaa birriiti malee birrii bisbaanee maqaan aadiidha simbiratti amma akkas ta'eera Itoophiyaa keessatti amma maqaan maal abbaa isheeti kalli wulli maqaa. Birriin amma ishee birriin argamu malee maqaarraa haajaan qaban. Haati qalaada kana hundaa kuttee kabajaa orkatee haadha itti iyyee wallaahi haadha itti iyyee. Haati mubeellee achi baatee dhufte isaanumaa walitti araarsuuf. Mubeen illee intalli gizee harkaan qabdu akkuma isaa ta'ee jechuudha. Akkuma isaa. Haati illee maraattee jettee salphisanii haadholii isaanii
dhaga'uu dhabdee haati biyyatti deebitee galtee gara qeesheetti jechuudha. Har'a immoo makiinaa fidee akka kanatti sapiraayiz mana abbaatu sapiraayiz akka kana mana keessan deeddanii qe'ee keessan jeexxanii mubiyyeen otoo ati jikeen argin deessee bare girri sanaatiin kan qabamte deesse. Akkamiin mana kee akkamiin qe'ee kee ati qorqoorroo boorga nama si fudhattee hallayaa galtuuf innati jireenya akka kana mana raastee qe'ee raastanii warra raastanii fi dhugaa rabbi nama gaddisiistu. Hin deebi sirraa baga dhiiste isheen likki keessatti sin beekuyyuu jettee bara. Ni haadha manaa sin beeku jette haadha ijoollee sin beeku jette har'a akkamiin makiinaa bittee uftee kun keeti jetta. Siyyuun beeku haramanee cakkaanyi jettee bari kaameraa daqqamtee haadha manaa kee haadha ijoollee kee arrabsitee xiqqeessitee har'a makiinaa kanaan attaallaltuu fi maayi kabajaadha kabajaan hin argamu yoomiyyuu waannaan bilillicii kana miti kabajaadha kabajni ulfina malee salphina miti. Duraa lafattanii lakka haqilii of buustanii kas maraattan sinaa haqee shukara hamaanii. Ya salam. Surprise. Wow. Wow. Al-Karam. Makina no biye. Min on shanchi dam. Ya fikri ma bet. Tidare lille. Abba. Gana jammare jechu addisi abbani jolle lama. Ya salam. على فكر القرم والله فكر إما بيت ما إني تانسان سامو والله لأنيو نجلا بالليساني دوغا ربي بريتيني يا ربي يا الله يا أمتا يا أمتا يا أمتا يا أمتا يا سلام እንዳልካችሁ ይሄ ባንክ ቤት ያለው ጓደኛዬ ስለሚያቀኝ ማናጀር ነውና ስለሚያቀኝ በቃ ትመልና እየሰራክ ትከፍላለህ ብሎኝ ነው። ግን ማትቀበለው ከሆነ እመልሳለሁ። ኦኬ ስለማይ ኮንትራት ስጦታዬን ለመቀበል ፈቃደኛ ማትሆን ከሆነ እንግዲህ ወደ ኋላ ለባንክ ቤት ማናጀሩ መልሼ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። ግን ደግሞ መልሼ ለማንኛውም እስክትመጣ እንጠብቃለን። ዳጊ የምትቀበልኝ ይመስላል? አትቀበልም ነው ብዬ ጀና ሴት ከመቼ ጀምሮ ነው አንተ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ የጀመርከው? እንደዚህ ያረጋሽ ረስቼ ነው ያ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ ረስቼ ነው አሁን እኔ ይሄን መቀበል ምን ችግር አለ? እንደዛ ልቤን ከሰባበርክ በኋላ በቆርቆሮ ልጠግነው ነው? አዎ ምንም ይሁን ለኔ ቆርቆሮ ነው። መኪና እኮ ነው። እንዴት እንደታረጋሽ ከኔ ይበልጣል። ይሄ መኪና ከኔ ይበልጣል። ገባ ካደል እኔ ፍቅርን ነበር የፈለኩት፣ እምነትን ነበር የፈለኩት። ገባ ካደል ውብዬ ምን እያልሽኝ ነው? ቆይ ምንድነው? ምን እያልሽኝ ነው? ለምንድን ነው እንዲህ የምታረጊው? ምን እንዳደረግ ነው የፈለከው? አንቺ ከሌሎች በምን የምትለይ? ያለው ሁሉ ነገር ረስቼ እልል ብዬ እንድቀበል ነው የፈለከው? እንደዛ ነው? ምን አለበት? እንደዚህ አይነት ሴት አይደለም። እንደዚህ ብትቀበይ ምን ችግር አለ? አልቀበልም። እንደዚህ ስጦታ እኮ ነው፣ ስጦታ እኮ ነው። እሺ ልጆቼ ማየት የለብኝም? እኔ እኮ ይናፍቁኛል ውብዬ። እኔ ልጆች እኮ ናቸው። ገባኝ እኮ አሁን እኮ በደንብ ሀሳብ በደንብ ገብቶኛል። ለአንቺ ሲል ነው አለ ደስተኛ እንድትሆኝ እኮ ነው። እኔ ደስተኛ የምታደርገኝ እንደዚህ ነው። አንተ ከሌላ ሴት ጋር ሸሼ ገዳሚ ትላለህ። እኔ ደግሞ ቆርቆሮ ልቀበል አይደል? እዚህ ውብዬ እኮ መኪና ከሌላ ሴት ጋር ሀሻሻ ገዳሚ አየ ጀታ ይሄ ቆርቆሮ እኔን ሊቀበል አለች። ሴት ናት። እንደዚህ ነው ወንዳ ወንድ ከልካሻ ወንድ ጋር ጊዜን አታቃጥሉ። ልጆችሽን አሳድጊ። ጊዜ meeqanii dubartii akkas godhee ጊዜ tokko ji'a sadii mulu akkasuma akkuma ammaa kana dubartii fidee mana keessa jechuudha. Dhaabiif taa'ee orge eddee gaafa garaatti dhuumamtee mucaan kun cinqii marra jirti akkuma ruuttaa jechuudha. Kunoo amma immoo rabbiin ishee hiikee mucaa ishee harkatti baattattee jirti. Ijoollee kofiin xiqqaadhu aqiima ishee gadaamee jettuu fi qorqorroo kee kenni malee inni alfallegini jettee jirti. Kanaafuu atema makiinaa kana biddirii fuudhee jette sayyu baankii beeti biddirii goddanyaa ko'aa yoo isheen diddee nan deebisaa. Atillee ilaaluuf laata durumaayyuu isarraa fudhattee manatti si deebisti ilaalu bootee malee dhugaa matii
intini kana sabbaraasii gochuu dhuftee rakkaasoftutti. Kanaafuu biyyeen alfallegee jettee jirti. Fudhuutii deebisi መልሳቸው ወደ መጣ ቤታቸው መኪናም መልሳ እንግዲህ ምን ይደረጋል? እንደዚህ ናት ህይወት። ስትከበሩ ነው እንደዚህ ሄደከ ሁሉም ቦታ ልትከሻከሺ ከበጃ ሀደኪ ፊንቀምን ዮቴ ማል ጎደ ፋይዳን ሀቲኪ ለጴስቲ ጨብዴ ባቴ እና ሰልስቴ ሲንጀቴ ማታ ቀበቴ ውጅቴ ባቴ ብርሲ ብራ ኩቴ ገልቴ መነሸቴ ከናፊ ለካ መኪና ቤቶፍ ጭንቀምተኒ ለካ ኢናን ኢላ ወለርዶፉ ፊ ለካ ዮቶኮ መኪና ቢቴ አበሉ መኪና ቡተ ጀተኒ ሲኖ ገና ወለጀስቱ ጀቹ ገና ወለጀስተኒ ዶራር ሊገዲስኒ ዋ ጀቹ ዱጋ ረቢ ኩንንዱኑ ዱንያ ሸቦሩራ ሀረከነራ ወይ ገነ መካተኒ ራ እንጅሬ ከናዳ ዱንያ ሱብሃንአላህ አልዓዚም